xinnoo turi hin dabarsin. Seenaa hedduu gabaabduu taate tan daqiiqaa tokko keessatti barumsaa fi kaka'umsa guddaa isiniif kennitu tana dhageeffadhaan affeerraa kiyya kan obbolummaati. Nooruu baga nagahaan dhuftan. Seenichi mata dureen isaa nyaatuuf immoo nyaatamuuf kan jedhu yoo ta'u, jaldeessa laaqana isaa nyaatuuf jecha irbaata namaa ta'u tokko irratti xiyyeeffatee kan isiniif dhiyaatudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nyaatuuf immoo nyaatamuuf. Jaarsi tokko dur adamsitoonni tooftaa akkamii fayyadamanii jaldeessa adamsanii qabanii akka itti nyaatan beektaa jedhee mucaa isaa gaafate. Mucaanis hin beeku jedhee deebiseef. Jaarsichi muka irratti isaan ari'anii qabuu fi xiyya itti gadi dhiisanii waraananii qabuun osoo danda'ameeyyuu hedduu akka nama xaarsu waan hubataniif haala salphaa ta'een adamsuuf tooftaa addaa fayyadamaa turan. Innis nyaata jaldeessi jaalatu meeshaa ulfaataa morma yookaan afaan dhiphaa qabutti naqanii naannoo jaldeessi jiraatu kaa'udha. Sana booda jaldeessi shakkii tokko malee akka nyaata sana fudhachuuf yaalu dhokatanii ilaalu. Yeroon booda jaldeessi akkuma yaada isaanii nyaata sana fudhachuuf harka isaa diriirsee qaruuraa yookaan meeshaa afaan dhiphoo sana keessa seensisee cummatee baasuuf yaaluu eegala. Haa ta'u malee haala kanaan harki isaa achi keessaa bahuu hin danda'u. Harkisee nyaata sana fudhachuuf yaalii gochuu irra darbee nyaata sana gadi dhiisee harka isaa akka jalqabaatti diriirsee achi keessaa baasuuf yaalii hin godhu waan ta'eef yaaliin isaa bu'aa tokkollee hin argamsiisu. Nyaata sana osoo gadi hin dhiisin harka isaa qaruuraa sana keessaa baasuun waan danda'amu miti. Haa ta'u malee nyaata sana gad dhiisuu mannaa hanga dhumaatti yaalee laaqana koo nyaachuu naaf wayya jedhee hanga dhumaatti harkisuu itti fufa. Dhumarratti garuu inni mataan isaa osoo laaqana koo nyaadha jedhee carraaqu adamsitootaan qabamee irbaata namaa ta'a jedhee erga seenaa kana mucatti himee boodas akka jaldeessa sanaa hin ta'in jedhee mucicha akeekkachiise. Jireenya keessatti guyyaa biraa qabsooftee hinjifattee akka namaatti guddachuudhaaf yoom akka dhiistu, yoom akka itti fuftu, waan gara duubaatti harkisee si dhaabu kamiyyuu yoom akka gadhiisuu qabdu beekuun dirqama keeti. Dhaamsi waliigalaa seenaa kanaa yeroo tokko gara fuulduraatti waan fooyya'aa argachuuf waan amma harkaa qabdu kan gaariidha jettee yaaddus yoo ta'e miidhaan inni sitti fiduu danda'u hamaa ta'uu waan danda'uuf gadi dhiisuun dirqama ta'a. Calliftee mataa jabaattee waan qabe gadi hin dhiisu jettee sababa kufaatii fi du'a keetii ta'uu hin qabdu. Tole, seenaa kanarraa waan hedduu hubattanii jirtu jedheen abdadha. Waan hanga xumuraatti dhageeffattaniif hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Chaanaalii YouTube fi TikTok kiyya irratti kaayyoo guddaa lammii keenya irraa imimmaan isaa qorsee abdii horachiisu, kan wallaala barsiisee beekaa yaadachiisu, kan luyna onnachiisee caalmatti gootomsu, kan lammii dammaqsee kallattii sirrii irra duratti deemsisu. Bifa walaloo jechoota kaka'umsaa, seenaalee gaggabaaboo fi keessa deebii kitaabolee garaagaraa kan jijjiirama dhuunfaa irratti xiyyeeffatanii fi hojii tola ooltummaa bifa nama bohaarsuun qindaa'ee kan isiniif dhiyaatu ta'a. TikTokii kiyya follow, like, share fi akkasumas liinkii piroofaayilii koo jala jiru tokkoon chaanaalii YouTube koo subscribe gochuu hin dagatinaa.